Qormaata jireenyaa kutaa lammaffaa. Akkam jirtu hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan chaanaalii Mulugeetaa Ofishaalii. Ani Mulugeetaa Tasfaan jedhama. Kanneen YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan chaanaalii kana subscribe, viidiyoo kanas like gochuu hin dagatinaa. Yaada fi miirri keessan anaaf jabina waan ta'eef yaada keessan komentii jalatti naaf barreessaa. Seenaa yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhu kutaa tokkoffaa keessatti abbaan buddeenaa yaadanii machaa'ee galee dirqisiisee fedha foonii isaa ishee irratti raawwachuuf akka inni isheetti gamaa jiru yaadaniinis sagalee boo'ichaan makameen isa kadhachaa osoo jirtuu balballi alaa sagalee guddaadhaan rukutamuu isiniif qooduun koo ni yaadatama. Amma immoo gara kutaa lammaffaattan isin dabarsaa hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Abbaan buddeenaa koo Galataan machaa'ee anaan na gudeeduuf yaalaa jira waan ta'eef balbala rukutamu illee hin dhageenye. Ani ija kan koo balbala rukutamaa jiru irra kaa'een namni rukute sun balbala banee akka seenu garaa koo keessattiin kadhachaa ture. Galataanis miira isaa to'achuu dadhabee jira. Ana waliinis wal'aansoo dhiisee uffata isaa ofirraa baasuuf yeroo jedhu ani bakkan jiru irraa ol ka'een siree irra bahee dhaabbadhe. Naasuu fi hollannaa guddaa keessa ta'een humna koos hangan qabu fayyadamee ofirraa isa darbadhe. Innis waan machaa'ee jiruuf kutaa dhiphoo sana keessatti gara duubatti kufe. Anis siree irraa bu'ee kutaa sana keessaa fiigee ba'uuf kophee koo godhachaa osoo hin jiruu gidduu kanatti haati koo balbala dhiibdee banattee ol seente. Akka nama osoo hataa jiruu qabameetti achumattan qorree hafe. Harmeen koo maaltu akka ta'e rifachuudhaan na gaafatte. Ani garuu maal akkan jedhu waanan wallaaleef callisuun filadhe. Galataanis harmeen koo dhufuu ishee argee innis kolfee dafee dubbii gara biraatti naannesse. Yeroo sanaa kaasee Galataan anaan akka diinatti na ilaaluu jalqabe. Yeroo hundaa yemmuun waa jedhu ana hin dhaggeeffatu. Dubbiin koos ittiin mi'aawu. Haasaan koos homtuu isatti hin tolu. Harmeen koo garuu baay'ee na jaallatte. Erga guyyaan sun darbee san booda harmeen koo galgala kophaatti na hin dhiiftu. Barnoota koonis gara kutaa saglaffaatti darbeen jira waan ta'eef barachuu eegaleen jira. Yeroo kanattis hiriyaa shamarranii tokko argadheen mana barumsaa yoon deemuu fi deebi'u akkasuma yeroo boqonnaas ishee waliin wal argu jalqabne. Hiriyaan kan koo intala bareedduu fi amala qabeettii maqaan ishee Soorettii jedhama. Soorettiin waan hundaan nama gaarii turte. Kanaafidha anis hiriyootan kana dura mana shishaa fi caatii waliin oolu dhiisee kanan ishee filadheef. Guyyaa tokko nan yaadadhaa guyyaan isaa kamisa ture. Yeroon mana barumsatii deebi'u harmeen kan koo abbaa warraa ishee kan anaaf abbaa buddeenaa ta'u kana waliin wal falmaa turte. Kana yemmuun dhagahu baay'een yaadda'e. Yeroo hundumaa harmeen koo Galataan kan wal loltu sababa koon ta'uu waanan beekuufi. Maal immoo balleessite jechaa jira jedheen yaadda'uun koo itti fufe. Anaan wanti na yaaddessu tokko yoo jiraate harmee kan koo aartuu yookaan muufattuu arguudha. Haati koo yoo aarte baay'ee dhukkubsatti. Kanaafidha kan garaa garaatti jedhee hundaa qabadhee kanan waliin dhiphadhuuf. Gara manaatti ol galeen yuunifoormii koo jijjiirrachaan sababni falmii isaanii maal akka ta'e baruufan yaalii godhe. Yeroo kana ture kan naaf gale sababni dubbii isaanii. Ani galgala kaleessumtii mana kiristaanaa galgaleeffadhee yoon deebi'u dargaggeessi naannoo keenyaa tokko anaan nagaa na gaafate. Yeroos immoo Galataan na argee waan tureef intalli kee dargaggeessa waliin karaarra dhaabbattii maaliif hin adabdu jechuun harmee kootti dheekkamaa jira. Anis kana yoon dhagahuu baay'een rifadhe. Akkuman dura jedhee kan isaan walitti dubbachaa jiraniif sababa kootiini. Akka Galataan na yakkaa jiru ani dhiira waliin dhaabbachuu miti hiriyaa dhiiratuu hin qabu. Harmeen koos himannaan dhiira waliin dhaabbatti jedhu kun garmalee humnaa ol waan itti ta'eef na gorsuuf Galataa fi obboleessi koo qotusuun sa'aatii hin jirre filatte. Kophaatti na teechiftee rakkoo isheen keessa darbitee fi
Abbaan koo yeroo ijoollummaa ishee akkamitti akka ishee gudeedee fi akkamitti na dahuu akka dandeesse naaf kaasuun waan akkasii irraa akkan of qusadhu umurii koo malee bakka hin taanetti akkan hin kufne gorsa of eeggannoo of keessaa qabu osoo imimmaan dhangalaastuu naaf laatte. Jaalalaa fi gararraafinni haadha koof gadduun ani kana dura qabu kan yeroo kamiyyuu caalaa dabalaa dhufe. Harmee koo waliinis wal hammannee boonye. Anis harmee koo guyyaa tokko akkan si boonsu abdiin qaba jedheeniin harmeen koos ija gaddaan ija koo keessan ilaalaa yaadani intala koo milkaa'ina kee argee sana booda yoon du'ellee garaan hin nyaattu naan jette. Ani barnoota koo kutaa kurnaffaa jalqabuuf ji'oota muraasatu na hafe. Yeroo kanatti harmeen koo jireenya mo'achuuf abbaa manaa ishees gargaaruuf manatti farsoo gurguruu jalqabde. Anis yeroon mana barumsatii deebi'uu namoota farsoo dhuguu dhufan keessummeessuun jalqabe. Kana biratti abbaan buddeenaa koos na rakkisuu odoo hin jirre narratti odeessuu itti fufee jira. Sababa kanaaf anis barumsa koo seeran barachuu hin dandeenye. Guyyaa tokko immoo bakka homtuu hin jirretti kophaa koo osoo hin jiruu dargaggoonni 7 dhugaatii dhuguuf gara mana keenyaa dhufani. Anis akkuman yeroo biraa taasisu buusefiin irraa siqee taa'e. Isaanis 2-3 erga dhuganii namoota 7 keessaa namni 6 baay'ee machaa'an. Namuu akka hin jirres waan hubataniif akka barbaadan jechoota saalfii ta'an natti dubbachuu irra darbees anaan na gudeeduuf ijaan walitti haasa'uu jalqabani. Anis baay'ee sodaadheen jira. Akka narraa bahan waanan barbaadeef farsoon dhumee jira kan dhugdan kaffalaa narraa baha jedheen itti dubbadhe. Isaanis hin dhumne nuuf buusi yookaan hin kaffallu jechuun mormi guddaa natti kaasanii wal falmee hin kaffallu kaffalaa jedhu irratti anis humna kootii ol boo'aa isaan waliin mormuun jalqabe. Kana gidduutti isaan keessaa tokko ol ka'ee gara kootti dhufe. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya seenan yaadanii mata duree qormaata jireenyaa jedhuun isin biraan geenye kutaa 2ffaan kanuma irratti xumuree jira. Kutaa 3ffaan kan itti fufu ta'aatii isin koomentii jalatti kutaa 3ffaa jechuun yaada keessan naaf barreessaa. Kanneen chaanaalii kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuun viidiyoon ani yeroo yeroon gadhiisus akka isin bira ga'uuf mallattoo bilbilaa kana oon godhadhaan isiniin jedha. Kanarraa kanumaa bakka jirtanitti nageenyi isin waliin haa ta'u nagaatti.